jira faranjiin dhiirama sii godhee raadiyam jettee saantiimii akkasiin dhiiftu. Laffaatee xab jettee hojjattee fiddaa jechuudha. Isiniif galaa miti. Gatii kana ta'eefi fuutanii jechuudha mallaquma keessaniin intala nikaa irraa hin qabne takaan telegiraama keessa keettee kaan immoo keessa keetteetiin muudii sitti qabattu argite kaan telegiraama keessa keettee kaan immoo keessa keettee muudii sitti qabatti. Gastii irra ol baaftee atis anjaarsasiiti jettee teetta. Kunis anjaarsasiiti jedhee taa'a. Isin lachuuyyuu wal hin beektan. Isin garuu isin lachuu ni beekti. Chiikota tiktookii keessaa hicciitii chiikota tiktookii keessaati bara. Taa'a irafuu ana isinin jedhe. Gastii irra ol galfatanii taa'ani. Kabbadaanillee gastii gubbaa taa'a giiftara leebirii 35 34 28 qaba. Gammadaanillee asii gastii gubbaa taa'a. Leebilii 40 yookaan 42 yookaan 35 qaba. Kullachuu jaarsa isiiti. Isaan ammoo waliin beekan. Dhiironni lama waliin beekan. Isin laqaaqaamiin jechuudha. Asmasaayin hin beetti. Laqaaqaamiin fa asmasaayin jechuudha. Ta inshallah mallaqatuuf gurgurachuu baratte marti jechuudha. Inshallah biyya bunnaa beetii daladii ta'ee beerritu ni rabbiin isii haa beeku. Maal gooti? Gizee waa muuziqaa bantu muuziqaa jaalalaa hundaafuu yeroo tokko banti bar. Innillee taa'ee miskintichi kiyya naaf bante jedhee taa'ee dhageeffata. Jaalala kaa cinqaa keessa jira. Kunillee naaf bante jedhee dhageeffata. Naaf bante jedhee dhageeffata. Kanallee dhungatti. Yookaan kanaafillee I love you kenniti kanaafillee I love you kenniti. Warra gastii irraallee kenniti. Hundaafuu tokko kenniti haanni jedhuuf argitanii muudii isaaniiti. Hundaafuu tokko kenniti haanni jedhuuf kanaallee kenniti. Miskintichi kiyya kun maal godha beektaa? Zim jedheetuma ana jaalatti jedhee taa'a. Ana jaalatti jedhee. Gaaf kaayyoo achii kaate maali? Yuunivarsiitii tiktokiitiif leenca kamturra guyyaa hunda yoo dhufe yuunivarsiitii tiktok darba. Kamturra yoo guyyaatti dhufe leenca 3 darba. Leenca 4 darba. Gizee yuunivarsiitii tiktok irratti darbaniitiin sapiraayiz. Wallaalte akkas gooti isin hin beekte akka fidee yuunivarsiitii tiktokii leqam itti darban. Wallaalte akkas godhattu bar. Gizee yuunivarsiitii tiktok maal amma shinde eenyuun amanteeti kan yuunivarsiitii kuma $500 laayif goolii kaattee teetti. Anamma yuunivarsiitii tiktokii asirra qaba. Eenyu fanii asirra kaa'e anamma waa namni naa guuxe naa kennaafi miti. Garuu fanii asirra kaa'e. Eenyuun amantee gaafa sin leenca 3 kaattee teettu mee eenyuun amanteeti jettaniiti. Leenca 3 laayif goolii irratti argitan. Yookaan immoo yuunivarsiitii tiktokii 3 yookaan 2 argitan laayif goolii gubbaa. Eenyuun amanteeti. Eenyuun irratti muudii qabatta. Rakkoon qabu siif haa kennanii. This is not my problem. Miliyoona siif haa kennu. Irraan kaayan. Garuu tiktokii kana keessatti abbaa fedhes ta'ee giiftaroonni kenna bar maqaa keessanii giiftaroonni tokkitti leebilii 45-42 fida. Hundi isaanii warra leebilii 50 galuu danda'antu jira bar. Leebilii 33 gennaan harka dubartiitti kufanii. Leebilii 34 gennaan harka dubartiitti kufanii. Leebilii 28 gennaan harka dubartiitti kufan akkaawunti mahaaraa bana. Ammallee gaduma ol guddatee gubbaa ga'ee gad deebi'a. Mindinoo isnootu si mucuceessamoo saamunaa wayitii isin jala jira. Ol guddadha akkaawuntiin kee tobboleessa kiyya. This is your money. Hi, where is your confidence? Akkaawuntiin keeti mallaqni keeti feetu si jaalattee si wajji jiraatti feetu ammoo muka dhoofti jechuudha. Ta duraa mallaqa sirra barbaaddee sitti dhufte samii seenti. Inuma deemti beeku. Ta duraa mallaqa sababaa sitti dhufte. Yuunivarsiitii tiktokiitiif tasitti heerumte yookaan leenca tiktokii keessaatiif tasi heerumte inuun deemti. Ta garuu eenyummaa kee kabajitee si wajji jiraatte simmaa wajji jiraatti. Ta namummaa kan keetiif sitti dhufte simmaa wajji jiraatti. Ta yuunivarsiitii tiktokiitiif si jaalatte gaafumati waan san lash goote lash si gooti. Gaafumati kennaa san itti lash goote kama biraa sirra baafattee jiru. Kama biraa sirratti korti. Siif galee miti. Gatii kana ta'eefi obboleessa kiyya. Lafaatee xaartee fidaa jirtanii alaraasii wallaahi asirra jirtan asirra. Wallahi kanaaf kennitanillee kanaaf hin kenninillee wallaahi billaahi oromummaa bichaadhaaf kan yookaan borodoo isin argeen maqaa keessanuu beekee nagaa isin hin gaafan oromummaa bichaadhaaf tiktokii kana gubbatti wallaggaa dhuftee arsitti sappoortii gootu jimmaa kaatee shawatti sappoortii nama gootu oromummaa qofaaf gatii afaan kee qofa dubbadhuuf laffaatanii danfa keessan irraa namaa qooddani
asirra nu jirtan. Nama tiktokii kana keessatti bar yoo xiqqaate doolaara walakkaa miliyoonaa jala fixateeru jira bar. Haadha isaatitti hin fixanne abbaa isaatitti hin fixanne. Yoo gaafatte inni arsiidhaa intala jimmaatti fixate. Yoo gaafatte inni jimmaa intala harargee irratti yookaan ammoo ijoollee harargee irratti yookaan harargeedhaa ijoollee jimmaa ijoollee wallaggaa irratti. Argitanii haadha isaa abbaa isaa obboleessa isaas keessa jiraatee miti kan itti fixate jechuudha. Sirratti fixate. Siif galaa miti nurratti jechuudha. Mallaquma keessaniin tushaa ofitti hin dhayinaa. Gamada hin jirre mallaqa keessanii ofitti hin dhayinaa. Mallaqa keeti si taate si wajji jiraatti siif hin taatu taanaan maasalaama si biraa baafatti jechuudha. Isii as keessa soogidda kaattee as keessa waan biraa kaattee si wajji jiraattuuf jettee mallaqa kan kee gadi lolaasaa kabaru deemtee chaansii biroos irratti barbaadattu akka waan nikaa irraa godhatteetitti akkaawuntii kan keetti kennite deetee mataa of nyaatta. Maal taate bibi inshallah bilaash zoora maftu maaliif si godhaa? Biyya guddatan jiraachuu bichaadha. Sammuudhaanis guddatu dirqama jechuudha. Ammallee guddatanii jirtanii guddanne jechuu kan kootii miti. Garuu mallaqa keessaniin harka dubartiitti uffisa kaalina. Mallaqa keessaniin. Osoo ati juma takka silkii cufattee onlaayinii irraa baddee kabiraa sirra baafatti. Kabiraa jechuudha. Juma takka silkii hunda cufattee onlaayinii irraa baddee kabiraa sirra fiddi. Kabiraa jechuudha. Akkuma kooyinii leencaati yuunivarsiitiin tiktokii wal tartu akkasii wal jala si dabarsiti. Leencaaf si jaallatti haadhallee borullee leencumaaf si jaallatti leencummaa si jijjiirti. Kana fageessa dhageeffadhaa warroonni yuuzariidhaan funfun jira kana deemaa jirtanii loltuu miiseenjariidhaa argitanii warroonni wannoo kiisa abbaa tokko keessa harka keettanii akka waan kiisa keessaniitti afaan bantan jechuudha. Bareechise laali akkanatti akka nama rifeensa mataa filaan adda qoodee dhayuu kanatti akkana addaan dhayee isinitti hima yoo ulfinna diddan. Adabadhaa taa'aa as keessatti kabbadaan as keessa giiftii kennu. Gammadaan giiftii kennu, Iliyaas Boonsaa kan giiftii kennu, hundi isaanii anaaf siifillee qixa. Giiftinnaa fiqir liyyinna taalle. Keessaan nagee yoo assalaamu alaikum jedhanii waan badaatti barreessu ta'e jaarsa kiyya irraa dhaabadhu jedhi. Annama lukaayyaa dumiti sammuu yaada irraa sii dhaabadha. Keessaan nagee assalaamu alaikum ka jedhu yoo ta'e waa itti barreessu yoo ta'e. Assalaamu alaikum sanuu hamma dhumaatiin waan an barreessuuf laalee akkaawuntiin isaas harka jiraate. Irraa fuutanii surree isaa dirachuu malee homaatti nafne bar. Eega si harka jiraate assalaamu alaikum eega jedhe maaliin akka xumuree laali. Onnee diimtuun xumuree onnee gurraattiin xumuree maaliin xumuree maal godhe maal itti haasaye meebii dhimma biroo emerjensii qabaachuu danda'a waan itti haasa'u maal itti haasofte jedhiitii laali. Maal itti haasofte maal itti qaaxxe jedhiitii laali. Maali urgooti lolaa qabdamoo maali inni wanti kana feestaalee afaan nakeettuuf inshaallaa maaf inni haasaya. Obsine obarii nurra dhaye obarii hay. Qinqinfatteetiin hoomar heerii itti kaayattee laphee qullaa ofitti wanna gooteeti aayifooniidhaaf jinnii qabattee asirratti nurratti uf wanna jetti. Maan kamaan yansaal. Waaneen nun taateef ati na bifti.